Wabo! Wabo! Biyya Arabaa dhaqee jira. Biyya Arabaa dhaqee baqataan achi jiru ashkarummaan Araba tajaajilu. Irra hedduun ijoollee baaleef Harargeeti. Maaliif odoo kana qabnu? Qilleensa akkanaa odoo qabnu? Lafa yoo kan waraanan bishaan baasu osoo qabnu? Waan irras darban magarsu osoo qabnu? Ilmaan keenya obboleeyyan keessan Saaraa Liibiyaa keessatti kaleen isaanii kan keessaa ba'u. Atlaantikii hoggaa jehan kan qurxummiin nyaatee hanga qoosaan afaan Oromootii qurxummiin haasaa jedhamutti kan ga'uuf maaliif? Welcome home, Jawar. Welcome home. Turtu Oromo. Turtu Oromo. Turtu Minneapolis. Turtu Minneapolis. Akom Gipta Faya. Ani Jacob Fry, Mayor of Minneapolis. Galatoma. Galatoma. Thank you so much, everyone, for being here tonight. It is an honor to be present with you. Baga Nagan Dufta. barcuma irra taa'u maqaa miti barcuma irra teenye sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne maqaan barcuma irra taa'uun gatiin qabu. Laptop waraana caalu shawwee harkattiin argeem. Laptopii tokkoon dhanee lamtu wayyaanee rakkeem. Johaar nama moo jawweem. Johaar nama moo leencaa jarri kanaafuu shabshee. Oromoo gara siyaasa Jawaar Mohammadiitti deebitee jirti jechuudha. Gara kanaan miidiyaan hawaasaa torban lama sadii keessattuu guututti jijjiirame ajanda siyaasaa ta'ee jira. Warri Jawaar Mohammad illee kanaan dura jechuun Jawaar dhaabbichoon nu gate nu dagate abbaa maree nu hambisee yataama nu gure jedhanii amma waan mirqaanaan fakkaatanii dammaqanii jiranii. Jawaari kiyya yaa jawwee kiyya si malee maaltu jira yaa jawwee waanyoon si dadhabde jechuu jiranii gaaleen dadhabde deebi'anii jiranii Jawaari fi waraanii lafa akka Jawaarii bobba'ee jira jechuudha. Waraanii lafa akka Jawaarii bobba'uun haala gosuuniti karaa miidiyaatti illee Jawaar waan haasa'etu jira irra deebine gara dhumaa hin haasofne jechuu. Waraanii lafa akka Jawaarii ka'ee jira biltsiginnaalleen waan qabdu tokkollee hin hambifannee Siyyuum Tashoomee fa'aa gadhiisanii jiranii. Jawaari kanaan dura gadhiifamuun sirrii miti. Jawaar waan inni akkas taa'aa jiruu fi birrii biiliyoonii tokko kajjimanii daldaluu kontirbaaniitti nagadu abiyyiitti irra qabee kanaaf maraataa jira. Kanaaf Itoophiyaa diigaa jira. Waan jedhu suniin kaanii jiranii jettanii warri jechuun waraana Abiy Ahmedii tiktaakeroonni isaa kan akka Siyyuum fa'aatii kaffalamaniif miidiyaan mootummaallee waan adda addaatiin jechuun maqaa dha'ullee baatan duula jalqabanii jiranii. Akka malee mootummaallee xiyyeeffannaa Jawaarii guddaa kan kennu mootummaa yoo Jawaar tokko darbatu mootummaan 10 darbata Jawaar 100 darbata mootummaan 1000 darbata mootummaa eegi jedhu warri mootummaan kaffaluu fi warri mootummaa irratti hirkatuu fi mootummaa irraanii warri mootummaan jiraatanii mootummaan jiraachisu warri kun tuttumu jiru mootummaa waan jedhamuu fi raamoonis jaliyaati tuttumu jiru walumatti qabaa tokko taate Jawaar Mohammad illee akkasuma waraan lafoo kan hin kaffallee fi kaffalamuu fi hedduu qaba. Warri kun tuttumu waliin dhukaasaa jiranii miidiyaan hawaasaa jechuun akkasumatti gara kaaniin ammoo jechuun dubbiin akkasuma guutee warri tiktaakii tiwiitarii gubbaa jiran keessa tiktaakii gubbaa jiranii oduu dhuunfaa oduu namaa oduu biyya kiyyaatiif oduu waan biraarraa amma gara Jawaaritti deebi'anii ajandaanii gara waan siyaasaa Oromoo kanatti ta'uu danda'u. So miidiyaan warri Tigireen akkasitti jechuun dubbii afarsaa jiranii Itiyoo Fooremii miidiyaan gosgosaa Saaliin fa'aatii dubbii fudhanii afarsaa jiranii miidiyaan warra Bashaaleen akka lamatti qoodamee tokko gara Jawaarii Abiyyii fi Jawaarii wayyamoo Abiyyii fi Amaara fi Abiyyii wayyamoo Jawaarii wayyaa waan jedhu irratti jechuun akkasitti walitti jiranii haala gos kanaatiin dubbiin deemaa jirti. Jawaar Mohammad akkuma dubbadhettu yoo bombii jedhan wanni namni godhaa jiru kun ganda biltsiginnaa keessatti akka nukleeriin darbatamee lalamaa jira. Biltsiginnaan Jawaar Mohammad waan qaba tokkollee namni fanne nu gadhiisee jiran. Karaa miidiyaatiin ammoo Jawaar waan tokkollee hin fidu waan jedhan odeessaa jiran. Goma wanni fidin jiru qeerrooyyuu duruyyuu abiyyuutu dhaabee qeerroo wanni jedhan tokkollee hin jirtu sochiin Oromoo ammaan duuba jechuun Oromoon mootummaan kun mootummaa Oromooti bu'aa buufatee jira mootummaan
kan Oromootu itti fata. Kanaaf Jawaar waan inni fidu hin jiru waan jedhan haasawaa jedhanii karaa miidiyaatti jechuun kallattiin lafkaa'amee jiru. Kun haala mootummaan itti haasa'uuf deemu. Jawaar abbaan fedhu waan isaan fiduu danda'an hin jiru, waan dhufaa hin jirtu, waan dhalataa hin jirtu. Mootummaan humni qaba. Mootummaan kan qeerrooti, mootummaan kan Oromooti. Oromootu ittisaa kan jiru waan saniin deemaa jiranii uumattuun lakkaa'ina Jawaar jedhan. Garuu gara biraatiin ammoo gara mootummaa Abiy Ahmediitiin keessuun kun namni jechuun warri nam bilbilanillee na gaafatanii waan arge rifannoota guddaatu dhalatee jira. Tokko gaabbuutu jira. Jawaar Mohammad Abiyyiin gadhiisuu hin qabu ka jedhu san. Dubbiin Siyyuum Tashomee Faatii haasasuun anilleen kanaan dura Siyyuum hin dubbanne durattu Jawaar gadhiisnee hin sirraa jennee amma kun mootummaa nutti duulee jira. Jawaar nama galata beeku miti. Abiy Ahmed galata oole sila manidhaa keessatti kaduu qabaasa nama galata wallaalee akkasuma godhaa waan jedhu san gaabbuutu jira. Abiy Ahmed personally waliin jalatanii Abiy bir dhaabbachuu Jawaar Abiy bir dhaabbachuu waan hin goone hin qabu. Abiy ofitti dhiyeessuu hin barbaanne. Kanirraa kan ka'e sodaan guddoon hin jirti mootummaa Abiy keessatti. Maaliif sodaan guddoon jirti? Waa tokko lama sadii isinitti hima wanni sodaan guddoon jiraatte. Tokkoffaa warri biltsiginaa Abiy Ahmed yeroo ammaan tana rifannoota guddaa keessa kan isaan seenaniif waa'ee dippiloomaasii gara Keenyaa deeman kan Jawaar Mohammad jedhu sulleen dhugaa akka taateef wanni arge namatti huna bilbilee namuma biltsiginaati. Jawaar Mohammad duuba Ameerikaattu jira. Jawaar Mohammad Ameerikaattu qopheessaa jirti waan jedhu oduu guddaa. Oduun kun hagam tokko qabatamaa kan jedhu wanni beekama guddoolla jiraachuu baatee raafama guddaa keessa seenanii jiranii. Keessattuu Donald Trump dhufa. Donald Trump Abiy jibbaa dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatti waan adda addaatiif Misrii wajjin jira. By the way akka Donald Trump filamuu fi biyyoonni Arabaa doolaarii miiliyoonota hedduu baasanii biyyattii doolaarii guddaa baaste Imaaraatii Arabaati UAE ittaansee Saudi Arabiyaadha ittaansee biyyi sadaffaanii maallaqa guddaa Donald Trump kennite Morocco fi Misriidha. Biyyoonni kun jechuun dhaabbilee Donald Trump gargaaran super PAC jedhanii karaa biizinesi adda addaatiin gargaaranii jiranii. Biyyoonni Arabaa abbootii irree waan ta'aniif abbaa irraa akka Trump wajjin walaasoo beekanii Dimokiraatii wajjin walaasoo hin beekanii kanaafuu Donald Trump akka inni filamu gumaacha guddaa godhanii guddoo taphatanii. Amma Misriin gaafa dhuftee Jawaar Mohammad akka mootummaa Itoophiyaa haasawutti ergama Misriiti. Kanaafuu Jawaar Mohammad karaa Misriiti karaa mootummaa Ameerikaatiin aangoo qopheessaa jiranii waan jiran. Ololaan deemaa jiranii sodaa guddoo keessa seenanii jiran. Kan qofa odoo hin taane wanni tokko inni kan isaan dubbachaa jiranii Jawaar Mohammad gabbahee dubbatee jira. Lamma Magarsaa karaa jira waan jedhamillee odeeffamaa jira. Lamma Magarsaa karaa jira moo karaa hin jiru hin beekne. Garuu Jawaar Mohammad qofaa miti wanni kun waan qindoomina qabu waan waliigalteen hojjetamaa jira. Kanallee duuba biyyoota Awurooppaatii fi Ameerikaatti duuba jira jedhanii yaadanii Jawaar Mohammad lafa ka'ee hin baane Jawaar Mohammad duuba ka jiru Ameerikaa akkasumas Ameerikaan lamma Magarsaa gabbaasaa jirti. Lammaallee ni gabbaya. Maan jennaan lammaallee deeggartoota hedduu qaba. Birookiraasii Oromiyaa keessa warra jiranii warra mootummaa Oromiyaa keessa jiran jechuudha. Hojjettoota jechuun siyaasaa keessa jiranii warra siyaasaa keessattuu Oromiyaa gara dhihaa Wallaggaa gara Shawaa kanaatiin bakka hedduu keessatti lammaan fudhatama qaban. Lammaa Magarsaallee Ameerikaaf Jawaar faati gabbaasuu deemanii lammaa fi Jawaar walitti dhufanii jennaan humni xiqqaa hin taane yeroo ammaan tana mootummaan batattisaa jiru kana mootummaan hollachaa jiru kanatti waan jedhan. Kaan ammoo kabira waan isaan gaabbaa jiran tokko Taayyee Danda'aa hidhaatti baafamee jira. Taayyee Danda'aallee warra dabalamuu danda'a waan jedhanii lakkaayaa jiran. Taayyee Danda'aa Jawaar Mohammad Lammaa Magarsaa sadeen walitti dhufnaan balaa guddaatti uumuu danda'a jira. Jawaar Mohammadittu Taayyee Danda'aa addunyaa biyyirratti duulullee godhe. Isa duuba namni waan hundaan jiru gaafa inni maayidhaa jirullee ka gargaarallee Jawaar Mohammadiiti. Maatii sallas gargaaramullee haala akka mijeesse. Itiyoo foorumii wajjin akka Taayyeen dubbatee ka godhee Jawaar Mohammadiitu haala mijeesse jedhanii warri biltsiginaa haasawaa jiran. Kun hundinuyyuu hagam tokko dhugaa hagam tokko dharaa wanni jedhame hin beekamne. Taayyee duuba ka jiru Taayyee onnee ka kennee fi Taayyee fi Jawaar fonqolchi boonaa jedhanii warri waraanaa ka kaasna jedhanii kanaaf itti dhaqqabnee Taayyee hiinee waan jedhan irra geenne jedhanii odeessaa jiranii Taayyeelleen Jawaarifaatti dabalamuu danda'a waan jedhamu sodaa guddaa qaban. Kanaaf waan kan hundaayyuu Taayyeellee duuba Jawaar Mohammadillee duuba nama